ishoo abaaboon daraaree baga geessan kabajamtootaa fi hordoftoota Oromummaatiif. Egaa ayyaana sababeeffachuudhaan qophii addaa isiniif qopheessinee jira. Qophii keenya immoo kan gaggeessinu waajjira Koongirasii Federaalaa Oromoo keessatti yommuu ta'u, hooggantoota Koongirasii Federaalaa Oromoo faana qophii taasisneerra. Egaa qophiin keenya jalqabame hamma xumuramutti nu waliin tura. Egaa anaaf kunoo bacaqii gannaa dabarree booqa birraa agarree ayyaana kan nuti kabajaa jirru gibbii Koongireesii Federaalawaa Oromoo keessattidha. Keessummoonni keenyas egaa yeroo isaan bakka qabatan daawwattoota keenya waliin kan wal baranii fi gaaffilee garaagaraa kan waliin isaan hirmaachisnu ta'a. Kanaaf ayyaanni kun ga'uunsaa guyyaa irraa arguun keenya baay'ee jaalladheera. Akkamitti ilaalte ati? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadee maaliif egaa Oromoon dukkana keessa baaneeti gara birraatti kan dhufne jedhamite reena baay'ee nama gammachiisa. Birraa arguu keenyaatiin baay'ee gammadeera baga geesseesi jechuun barbaada. Baay'ee qophii keenya immoo seena qabeessa kan godhu kan nuti argamne as waajjira Koongirasii Federaalaa Oromoo keessattidha. Hooggantoota hayyoota Oromoo faana turtii taasisuudhaaf argamne baay'ee na gammachiiseera. Anillee baay'ee gammadeera. Ayyaanni ayyaana nagaa kan quufaa kan badhaadhinaa kan jaalalaa kan tokkummaa fi kan gabbinaa nuuf haa ta'uun hawwii fi dheebuu Oromummaa Tiyuubii akkasumas Koongireesii Federaalawaa Oromootiin kan wal qabate ergaa baga geessanii kan nuti dhiyeessinu guyyaa har'aa baay'ee nutti tolee jira. Hordofaa ayyaana gaarii. Egaan anaaf har'a gaafunoo qophiin keenya ayyaanaa kana fakkaata. Ani buna danfisaa buna bareedaa isaas yoo baasuudhaaf kunoo wanti hundumtuu qophaa'ee jira. Ani buna danfisaa ati immoo keessummaa koo taate buna koo akkati dhugdu buna bareedaa si dhandhamsiisuudhaaf kunoo wanti hundumtuu qophii xumuramee jira. No anatu danfisa dhugaa buna ani danfisuu nan barbaada. Lakki ati ayyaana nu fuuldura jiru kana gana ayyaana baay'ee masqalli jira irreechi jira waan garaagaraa waan ta'eef ati sarratti nuuf danfistaa har'a akkati na bashannansiistuun barbaada ani buna nan danfisa. Tole kaa'ee gajeettee carraa kana naaf kennite galatoomii. Hayyaati galatoomii noorika. Hayyee horaa egaa daawwattoota keenya akkaataa kanaan dikoorillee hojjanneeti sagantaa bunallee qopheessine keessummoota keenya simachuudhaaf eegaa jirra jechuudha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromummaa Tiyuub. Baga bacaqii gannaa dabartanii booqa birraa nagaan geessan kan isiniin jedhu Oromummaa Tiyuub. Kunoo guyyaa har'aa kana immoo keessummoota kabajamoo afeeruudhaan yeroo turtii addaa kan isaan waliin qabaannu ta'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya ta'a. Keessummoonni keenyas baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenneerra. Hayyee egaa keessummoota kabajaa addaa ni qabnaarraa egaa keessummoonni keenya waamicha keenya kabajanii waan asitti argamtaniif guddaa galatooma isinii jecha egaa keessummoonni keenya ittaanaa durataa Koongirasii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu fi akkasumas immoo barreessaa olaanoo Koongirasii Federaalaa Oromoo obbo Xurunaa Gamtaa fi itti gaafatamaa jaarmiyaa Koongirasii Federaalaa Oromoo obbo Gurumeessaa Ayyaanuuti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophiilee garaagaraa yeroo ammaa kanatti nuti qabaannu keessaa sagantaan bunaa ni jira. Kanatti aansuudhaan qophii keenya kan nuuf eebbisan yookaan immoo sirna daabboo muruutu gaggeeffama isaanitti dabarsineera. Galatoomaa irraa Noora kabajamaa. Irra deebiidhaan waamicha keenya kabajanii asitti waan argamtaniif guddaa galatooma isiniin jecha egaa gaafilee kootiin ce'a. Koongirasiin Federaalaa Oromoo filannoo bara 2018tiif qophii akkamii akka gochaa jiru obbo Mulaatu Gammachuu akka nuuf deebistan kabajan isinii gaafan. Fayyaata gaaffii gaariidha. Dhaabbiin siyaasaa tokko yommuu dhaabbatu filmaata irratti hundaa'eeti. Filmaataan aangoo gara seechitti deemu irratti nan qabadhaa jedhee gabayaa siyaasaa keessatti waliin dorgomuudhaaf waan isaa sagantaa siyaasaa sagantaa ekonomii poolisii sooshaal imaammata isaa hundumaa sabatti dhiyeessee yeroo inni itti sabii isaa isa gara biraa irraa isa kaan irraa gargar baasee filmaata kan godhudha. Kanaaf qophaa'aa jechuudha. Nus akkuma kana biyya kana keessatti biyya madabla paartiin jiru paartii adda addaadhaa dorgoman keessatti wanta akkasiidha. Filmaati tokko godhamee filmaati inni gara seechitti dhufu yommuu ta'u
bulee isaa jalqabaa jechuudha. Biyya keenya keessatti akka aadaa ta'ee filmaatiin ja'affaan ergi godhame asitti filmaata isa torbaffaa fi carraan akkasiidhaan jiru biyya kana keessatti. Maaliif gadi ba'anii waajjira banatanii saba walitti qabanii uummataa wajjiniin haasa'anii ati kana balleessitee ati akkasiidhaa jedhee sabis waan kee sagantaan kee kun hin ta'u imaammati kee kun hin ta'u jedhee isa irratti imaammati inni nuyi jennu gaa carraan barumsaa kan akka fayyaa kan akka karaa kan akka misoomaa kan poolisii adda addaadhaa yoo biyyaana bushuudhaa fi carraa isaa argattanii yoo paartiin kun filamee yoo jedhee attamitti deebisisa jedhu kana deebisuu danda'utu isa gubbaa jira isa keessa sabaajii walii galuun isa gubbaa jira. Amma haala akkasiidhaa hin qophoofne biyyaana keessatti hin jiru. Ergi ja'affaan godhame asitti nuyi gadi baanee deemuu hin dandeenye maaliif waajjira 206 qabna turre 206 keessaatii amma 3 bichaatu jira jenna isheenuu lallaafaa jirti. Iddoo kanan goonetti sabatti iddoon dhiyaannetti yeroo attamii qopheen godhame kana taa'adha. Lammaffaan immoo biyyaana keessatti dimokiraatik taqwaamaat kan jedhamu jiru dhaabbileen dimokiraataa ta'an kan akka mana murtii kan akka poolisii kan akka boordii filannoo kan kana fakkaatan kan akka mirga namaa irratti bobba'an wanti kuni paartii isa amma biyya bushuuf mootummaa kana alamoo isa keessa kan jirudha. Isatu maanuveerii godhamoo isatu biyyaana keessatti egaa akkuma beekamu paarlamaanii mataansaa harka 100 keessaatti 98 isa iddoo ta'etti. Hundumtuu iddoo isaa kana ta'etti filmaatii haqa qabuu fi hansabii barbaadu sabaan kan filamu sabaaf kan ta'e maqaa sabaan kan taa'u isa kana gochuun hin danda'amaa hin jedhu abjuu keessa jirra. Garaatti adeemnu hin beeknu kun hundumtuu hin taane hin godhama jennee yoo yaadnee fi akkuma safaranjiin jedhu bizinees as usual isa jedhu akkuma kanaan dura turetti taa'ee kun immoo maalitti nu fida nagaa nuuf fiduu hin danda'u filmaatiin akka kanaatti godhamu isuma nuyi amma keessa jirru lola keessa xabii keessa nagaan iddoo hin jiraannetti misoomni iddoo hin deemnetti jireenyi mindaan sabootaadhaa iddoo xinnaatetti qabiinsi iddoo dhibeetti dimokiraasiin iddoo badeetti mirgi namaa iddoo dhiitametti gara si'achitti isa akkasiiti kanatu itti fufa malee waan nagaa argannu kan nagaa fidu miti kanaani filmaati nuyi fiduu dandeenyu filmaata haqa qabeessa sabi keenya abbaa barbaade filmaata isa biyya kanaan dura achi gadi isa ta'e utuu hin ta'in asii ol sabi hammataa isaatii ani isa bushuu sabaan kan filame sabaaf kan dhaabbate mootummaa sabaa dhaabuudha. Isa kana kan nagaa fiduu jennee yaadna. Kanaaf immoo qopheen amma jiru baay'ee rakkisaadha. Abjuu keessa jirra jechuun hin danda'amu. Hayyee galatooma. Gaafiin kun inni biraa immoo uummanni Oromoo bara darbe keessaa rakkoo siyaasaa, dinagdee fi nageenyaa hedduu keessa darbeera. Bara haaraa kana keessatti abdiin jiru maalinni? Akka dhaabolee Oromootti jechuudha. Isa kana kaa'isa amma nuyi kan amma jirru wal'aansa guddaarra jirra. Abdiin nuti jiru attamii isa jedhudha. Abdiin jira nuyi jennu yoo sabi kuni abbaa biyyaa ta'edha. Saba Oromoodhaa yoomiyyuu taanaan murteessaa ofiisaatiin yoo murteeffachuu danda'edha. Nama ofiisaatiin barbaadu yoo marcumarra kaa'atee achi isa taa'edha bichaadha. Daangaa isaa yoo eeggatedha. Iddoo daangaan cabaa jirutti iddoo sabi Oromoodhaa amma yeroo ammaa du'aa jiru irratti amma waan argee hin beekne dur xiyyaarri yommuu irra darbu ol ilaalee immoo waan ta'a har'a abiddarra buusa. Boombiidhaan kan ajjeesan Oromoon yeroo argee waan argee hin beekne kanarra jira lolarra jira qeessaa keessatti du'aa jira tuullaan isaa irratti gubataa jira manni isaa irratti gubataa jira ijoollee isaa jaartiin hundumtuu rakkina guddaa keessa yeroo inni jirudha. Yeroo kana keessa yoom kun dhaabbata yoo mootummaa ofiisaatii dhaabbate bichaadha kan irraa dhaabbachuu danda'u jennee yaadna nuyi. Kanaan achi mootummaa dhufe darbe keessatti Oromoon rakkina guddaa argaa jira. Amma immoo isuma caalutu itti taa'aa jira. Kanaafii fi Oromoon jabaatee qabsaa'ee harka wal qabatee yoo kanarra ofirraa
qabsoodhaan karaa haqa qabeessa ta'een yoo ofirraa butuudha dadhabee nagaadhaan qabsaa'ee nagaadhaan mootummaa nagaa dhaabuudhaa yoo dadhabee rakkin isaa kun ittuma fufaa jennee yaadna yoom ta'a anis atis egaa teenyee ilaalla. Galatuma. Waloodhaanis haa ta'u akka dhuunfaatti yookaan immoo akka gosa tokkootti yookaan akka walootti biyya biyyaanis haa ta'u akka addunyaatti aadaas qaba waan itti gammadus qaba waan itti jijjiiramus qaba. Itoophiyaa keessatti fulbaana dhufu bara haaraatu jijjiiramaa jennee jirra jedhamee jira. Sabni Itoophiyaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa akkuma jiruun waloodhaan kabajuudhaa fi qophii godhataa jiraachuudhaaf danda'a. Barri haaraan yeroo dhufu immoo abdii haaraa inni nama keessatti horachuu danda'u jira. Nama keessatti uumuu danda'u jira. Saba tokko keessatti uumuu danda'uudhaaf jira. Nu biratti immoo akka kafaa'oottis haa ta'u akka uummata keenya akka uummata Oromootti abdiin nu keessatti uumu dhugama dubbachuudhaa fi amma akka itti aanaan dura taa'aa keenya obbo Mulaatuun jedhetti waliigallee wal hubanne rakkoo kanaan dura keessa turre ofirraa qolanne ofirraa geggeessine qabsoofne injifannoodhaan kan ceenu ta'uudha abdiin nu keessatti uumamuun kan irra jiru. YouTube'n keessan Oromummaa Tiyuubiin immoo dhimma kana haala kanatti ergaa kana dhaamsa kana dabarsuudhaa fi akka argamu affeerraa gootanii nus carraa kana keessatti carraa kana irratti fayyadamuudhaanii abdii qabna. Yeroo dheeraadhaa fi uummati keenya akkuma waliigalaatti uummatoota Itoophiyaa hundumtuu keessumaa immoo uummati keenya uummati Oromoon rakkoo dheeraa keessa dabarseera. Rakkoo yeroo dheeraa waggaa kumaatamaa waggaa dheeraadhaaf dabarse sana keessa bahee qolatee ofirraa geggeessee sirna dimookiraasii, sirna misoomaa, sirna waliigalaa akka Oromoon itti buluu, sirna akka abbaa gadaatti ijaarrannee wal hubannee hoggansa KFO wajjin tarkaanfannee uummata keenyas bilisummaa gonfachiifnee mirga isaa kabachiifnee argamuu dandeenyu. Uummata keenyas abdii nu biraa qaba. Nus uummata keenyarraa abdii qabna. Waggaa haaraa dhufu keessattis kana raawwachuudhaaf injifannoodhaan keessa darbuudhaaf qophoofnee jiraachuu keenyaan waa baay'eetu nu eeggata. Gaaffii amma gaafatte waa'ee filannoo gaafatteetta isa keessa hin deebi'u. Walgahii geggeessuun jira. Namni keenya du'arraa baraaramuutu irra jira, dhukkuba keessaa baraaramuutu irra jira, doofa keessaa bahuutu irra jira. Kana hundumaa isa kaan xumuruudhaaf, isa kaan immoo toora keessa galchine, ujummoo keessa galchine geggeessuudhaaf bara haaraa dhufu kana keessatti abdiin qabaa jedheetan Oromummaa Tiyuubii keessanitti isinitti himuun barbaada jechuu barbaadeetanii guddadhaa jabaadhaa. Hayyee galatoomaa obbo Xurunaa. Egaa amma akka dhaabolee Oromootti filannoo bara dhufu kana hirmaachuudhaafis carraan jiru baay'ee dirreen siyaasaa baay'ee dhiphachaa jira. Oromoon akka Oromootti maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Mee dhimma kana Oromoon akka Oromootti maal hojjechuu qaba jedhu kallattiidhaan dhimma ijaaruu tokkoffaa dargaggoodhaas lammaffaas dhimma ijaarsaati
Mee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo itti gaafatamaa dhimma ijaarsaatti tun dabarsee inni yaada irratti kenne. Tokkoffaa akka umurii keenyattis dargaggoodha. Lammaffaa immoo itti gaafatamaa dhimma ijaarsaati. Maal jechuu akka danda'u mee gara isaatti gaaffii kana gara isaatti naa dabarsi. Hayyee galatooma. Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irra deebiidhaan galatooma isiniin jecha Oromoon paartiilee siyaasaa Oromoo irraa maal haa eegu jettu. Egaa dirreen siyaasaa baay'ee dhiphachaa jira. Dargaggootaaf akkasumas immoo uummata Oromoo bal'aaf ergaan isinii dabarsitan gorsi isin kennitan maal? Dhaabni siyaasaa tokko guyyaa dhaabatu kaasee sagantaa qaba, poolisii qaba, dambii qaba. Akkuma iskileetanii waan tokko lafa qabatee deemu yoo beezimentiin isaa gaarii ta'e manni gaarii akka ta'u dhaabni siyaasaas dambiin sagantaan imaammanni inni qabu gaarii ta'e yoo lafaa ka'e baatee deemuu hin danda'a jechuudha. Oromoo irraa maal ta'e gama paartii Oromoo irraa maal ta'e gama gaaffii jedhuu fi paartiin kan dhaabatu sabaaf dhaabata. Humni paartii tokko saba sana. Sabni paartii isaa jabeessee qabachuu hin danda'a, dinagdeen jabeessu, siyaasaan jabeessu, hawaasummaan cimsuu hin danda'a jechuudha. Yoo kana hin taane paartiin bilisummaa naa fidaa, ani bilisummaa manattan argadha kan jedhu hin jiru. Gaheen paartii uummata mobilaayizii gochuudha, ijaaruudha, gurmeessuudha, itti gaafatamummaa kennuudha, hoogganuudha. Gaheen uummataa immoo paartii hansaa ta'e adda baasee galma deemamuu danda'u sanarratti tumsa barbaachisu. Yeroo barbaachisuu fi akkaataa barbaachisutti tumsa barbaachisu taasisuudha jechuudha. Yeroo qaba ammaa kana maaltu mul'ata biyya kana keessatti? Haalli biyyi kun keessa jirtu maal fakkaata? Oromoon garamitti deemaa jira? Maaltu qaba gaaffii jedhuu fi Oromoon amma yeroo ammaa kana burjaajii hamaa keessa jira. Burjaajii hamaan Oromoo keessa jiru maal inni? Inni tokkoffaa bara haaraa wal qabatee yeroo haaraa bara haaraa simachuudhaaf qophiin taasifamaa jiru saba hunda biratti beekamaadha. Oromoonni tokko asii bara haaraa simachuudhaaf uffata miidhagaa, aadaa bareedaa, qananii gaarii argee sirbee bara haaraa simachaa jira. Oromoonni tokko immoo saatii wal fakkaatu kanatti yeroo inni burjaajii hamaa keessa qe'eessaa irraa baqatamaa jiru, yeroo inni ajjeefamaa jiru, yeroo inni hidhamaa jiru, yeroo inni guraaramaa jirutu jira jechuudha. Akka sabaatti kana dhaabannee ilaaluu danda'u nurra jiraata. Maaliif dhaabannee ilaaluu danda'u nurra jiraata? Miidhamni keenyas waloodhaan ta'uu nurra jiraata. Yoo waloodhaan ta'e malee inni tokko miidhamaa, inni tokko miidhagaa, inni tokko gammadaa, inni tokko bo'aa, inni tokko ari'aa, inni tokko ari'atamaadhaan iddoon geenyu jechuudha. Bara haaraa 2018 kanaan simachuun nurra jiraatu tokkoffaa tokkummaa keenya cabe deebinee yeroo itti ijaaruu ta'uu danda'u nurra jiraata. Lammaffaa tokkoffaan yoo tokkummaa keenya cabe yeroo itti deebinee ijaarru ta'uu danda'u nurra jiraata. Akkamitti tokkummaa keenya cabe deebinee ijaarra? Madaan tokkoo keenya madaa waloo keenya akka ta'utti, gammachuun tokkoo keenya gammachuu waloo keenya akka ta'utti, rakkoon waloo keenya rakkoon tokkoo keenya rakkoo waloo keenya akka ta'utti itti yaaduu danda'u nurra jiraata. Oromoon Booranaa Oromoo Kamisee quba qabaachuu qaba. Oromoon Harargee Oromoo Wallaggaa quba qabaachuu qaba. Sirriitti wal dhaggeeffachaa wal hubachaa yoo deemnedha. Fakkeenyaaf sirna Addiwaayii waggoottan baay'eedhaaf sodaatamaa fi socho'uu hin danda'u jedhu Oromoo wal faana ta'eeti kan inni gaggeesse. Ajandaa maaster pilaanii fudhatee wal faana ta'e rakkoo isaa keessaa kan inni ba'e. Ammas rakkoo isaa keessaa kan inni ba'uu danda'u dhukkubni waloo keenya, dhukkubni tokkoon keenya dhukkuba waloo keenyaa yoo ta'edha waan ta'eef wal dhaggeeffachuu, wal hubachuu fi waliif yaaduu yoo dandeenye rakkoo kana keessaa ba'uu dandeenya. Bara dhufus bara injifannoo, bara gammachuu, bara ijoolleen keenya aara galfatu ta'uu kan danda'u tokkummaa keenya cabatee ijaaruu yoo dandeenyedha tokko. Inni lammaffaa dhaabni siyaasa Oromoo itti gaafatamummaa guddaa qaba. Dhaabni siyaasa Oromoo itti gaafatamummaa guddaa qaba. Itti gaafatamummaan nuti qabnu maanni uummata burjaajee fi rakkoo hamaa keessa galee alangaa siyaasaan garafamaa jiru kana hoogganee kana keessaa baasuu danda'u jiraata. Iddoodha iddootti itti gaafatamummaa seenaaf nutti kenname kana akkaataa barbaachisummaa isaatti, haala barbaachisummaa isaatti, tapha barbaachisu taphannee uummata keenya keessaa rakkoo baasuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Biyya kanatti rakkoo guddaa kan ta'e rakkoo sirnaati. Sirna dulloomee kan saraafafee dhufee ta'u uummata keenya boquu gadi cabsaa ture, illiitii isaa ajjeesaa ture. Fakkeenyaaf bara mootii Haayile Sillaaseetii kaasee illiitiin Oromoo dursee ajjeefama, beektonni Oromoo dursee ajjeefama. Warri sirnaan fira ta'e lafa Oromoo qooddata,
warri sirni kun lakkii akkanaaf ta'utti ijaaramu jedhee ajjeefamaa inni dhamaa qeerraa ari'atama. Dargiinis kanumatti fufsise. Adduwaanis kanumatti fufsise bilisummaas kanumatti fufsise. Biyya kana keessatti sirna of eeguudhaaf jecha daangaatti dhiiga ijoollee biyya kanaa dhangalaasaa jiru. Qe'ee biyya kanaa gubaa jiru, dhabamsiisaa jiru. Fuuldura dhaabannee bilisummaa, walqixxummaa fi jaalala biyya kanaa mirkaneessuudhaaf humna waloo ijaarrachuun dirqama keenya ta'a jira. Humna waloo ijaarrachuudhaaf hunduu kutannoo qabaachuu qabu. Dhukkuba miidhamaa qoricha sodaachuun nurra hin jiraatu. Hadhaa'aa qorichaa fudhannee madaa dhukkubaarraa fayyuu danda'u nurra jiraata. Hayyee galatoomaa. Egaa yeroo baay'ee haasaa keessatti waa'ee ijaarsa kaastu. Ijaarsa jettu. Dargaggoonni Oromoo akkaataa kamiin ijaaramuu danda'u? Sababni isaas dirreen siyaasaa baay'ee dhiphatee jira. Iddoo tokkotti waliin ga'anii waa'ee siyaasaa haasa'uu, waa'ee sabaa haasa'uun baay'ee ulfaataa ta'aa dhufee jira. Akkamitti ijaaramuu ni danda'u? Chaalenjoonni kunneen otoo jiranuu akkamitti ijaaramuu danda'u? Ijaarsa kan jennuu fi humna ijaarametu waa gochuu danda'a. Qaama ijaarametu waan tokko hojjechuu danda'a. Waan isaaf ta'u, waan naaf ta'a jedhu tokko murteessuu danda'a. Biyya isaaf ta'us humna ijaarametu ijaarrachuu danda'a. Fakkeenyaaf ANC yoo fudhanne Saawuz Afrikaa keessatti uummata dargaggoota ijaarrate sababa adda addaati. Yeroo sanatti sirna wannitu jira, sirna jebbisiisaa, sirna baay'ee ulfaataatu jira ture. Kan sabarratti hundaa'e, kan dhiiga gogaarratti, halluu gogaarratti hundaa'e dhiibbaa gurguddaatu jira jechuudha. Garuu sana keessa darbanii Saawuz Afrikaa har'a Afrikaa keessaa fooyyee qabduu fi biyya dimokiraasiidhaanis fooyyee qabdu ijaarratanii. Dhiibbaan sirna siyaasaa keessatti hin jiru jechuu hin dandeenyu. Dhiibbaan hin jiraata. Dhiibbaa sana jijjiiruu kan danda'u humna ijaaramedha. Karaa kamiyyuu dirree siyaasaa dhiphates bal'isuu kan danda'u humna ijaaramedha. Dhiibbaa siyaasaa akka malee jabaatee dhufes jijjiiruu kan danda'u humna ijaaramedha. Humni ijaarame kun bifa kamiitiin ijaaramuun danda'ama gaaffii jedhuuf dursinee rakkoo keenya haa baru. Rakkoo keenya sirriitti gadi qabnee haa baru. Akkamitti kana keessaa ba'uu dandeenya haa jennu. Akkamitti kana keessaa ba'uu dandeenya erga jennee booda mala ittiin ijaaramuu dandeenyu fi tooftaawwan ittiin ijaaramuu dandeenyu hunda itti fayyadamuu dandeenya. Qabsoo karaa nagaa keessatti maloonni qabsoon karaa nagaa ittiin gaggeeffamu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf dursa rakkoo keenya barreerra yoo ta'e erga rakkoo keenya barree booda rakkoo keenyaaf furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhutti deemna waan ta'eef rakkoo keenyaaf furmaanni ijoon akka nu fiiqu amanutti akka nu badhuttis akka ta'utti ijaaramuu danda'udha. Sirnaan firoomuudhaan eenyuyyuu milkoomne. Sirnaan firoomuudhaan Haile Sillaasee keessa qabsaa'onni hedduun sirnaan firoomuu yaalaniiru. Ofiis milkoomne maatii isaanis milkoomse. Yeroo mootiin gonfoo Haile Sillaasee aangoo irraa immoo sirni dargii ijaaramu sirnoonni baay'een dargiidhaan firoomuu yaalaniiru. Warra akka Mi'eessoo fa'aa, warra akka Icaat fa'aa, warra akka Yaappaa fa'aa. Sirnicha wajjin walii galuudhaaf yaalii taasisaniiru. Ofiis milkoomne, biyyas milkeessine, sirnichas milkeessine. Sirnichis du'arraa namne, biyyis badiirraa namne, dargaggoonnis dhumarraa namne. Yaadagin innaa dhufus qaamonni baay'een sirnaan walii galanii sirna keessatti fira ta'anii sirna wajjin jiraachuu yaalaniiru. Ofiis hin oolchine, biyyas hin oolchine, sirnichas du'arraa oolchine. Kanaafuu sirna ofii isaatiif of eeguudhaaf ijaarame keessatti waan qabatamaan namni beekuu qabu akka dhuunfaa kootti kanatti tilmaamu. Adoodhaa asitti qawween Itoophiyaa lammii isaa malee diinatti hin dhukaane. Lammii isaa malee. Fakkeenyaaf Somaalee Karramarraa fudhatte Somaaleen Itoophiyaa jira, Somaaleen Maqdishoo jira. Eertiraa fudhatte mataa ishiitiin Itoophiyaadha. Tigraay yoo fudhatte mataa isaatiin Itoophiyaadha. Qawween Itoophiyaa lammiitti malee diinatti hin dhukaane. Adoodhaa asitti. Lammii isaatti malee. Sirni Itoophiyaa immoo of eeguudhaaf lammii ajjeesuurra duubatti hin jedhu. Of eeguudhaaf. Rasaanni ittiin dhumnuuf qawween ittiin duunu immoo sabbata haadhata keenyarraa kan walitti qabamedha jechuudha. Kanaaf sirna firoomfattee biyya ijaaruu hin dandeessu. Sirna biyyaaf ta'u ijaartee biyya ijaarta. Sirna biyyaaf ta'u ijaaruuf immoo qaama ijaaramee fi qaama tokkoomne qaama gurmaa'e qaama wal hubateetu sirna ijaaramaa ijaaree lafaa kaasaa jira. Dargaggoonni sirnaa walii galuudhaaf tattaaffii taasisuu caala sirna nuufis dhaloota dhufuufis ta'u ijaaruu irratti tattaaffii taasisutu nuuf gaariidha jechuudha. Dargaggoonni baay'een
sirnaan walii galanii lafa gurgurachuu danda'u, makiinaa bitachuu danda'u, mana ijaarrachuu danda'u, birrii godhachuu danda'u. Dargaggoota dhibba keessaa dargaggoon 5 waan akka carraa kan akkasii argachuu danda'u. Dargaggoonni baay'een garuu rasaasa sirnaatiin garafamaa jiru. Manadhaa sirnaatiin dararamaa jiru. Poolisii sirnaatiin ari'atamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Kanaaf ijaarsaaf qophaa'uu nu danda'u nurra jiraata. Ijaaramne immoo sirna nuuf ta'u ijaarrachuu danda'u nurra jiraata. Namni kan ijaaramuuf sirna ijaaruuf. Sirna ofii isaatii keessatti guddatu, sirna ijoollee isaa keessatti guddifatu, sirna qeesaa keessatti eeggatu ijaaruudhaaf gurmaa'aa jechuudha. Gurmaa'uudhaaf sagantaa siyaasaa sana leekuu qabna. Sagantaan siyaasaa kaafa'oo ifatti kan inni jiru federaalizimii sabdaneessaati kan nuti hojiirra oolchinu. Dimokiraasii dhugaadhaan namni tokko sagalee tokko kan jedhu dhaadannoon keenya. Namni tokko sagalee isaa abbaa barbaade kennee mootummaa isaa filata. Mirgaree murteeffannaa dhugoomsuudhaaf kan nuti tattaafannu. Mirgaree murteeffannaa dhugoomedha taanaan mirgaree isaatti fayyadamee namni mootummaa isaa filata. Mootummaan sun immoo uummatarraa waan filamu uummata eegaa jechuudha. Ijaarsa jechuun kan sagantaan jira, dambiin jira, qajeelfamni jira. Isa hubannee isarratti ijaaramu. Yoo sagantaa fi dambiif qajeelfama keessa rakkoon jiraate qaamni ijaarame dibeet godhee sirreessa. Gara isaaf ta'utti akka isaaf ta'utti sheekkii godhataa jechuudha. Kanaaf ijaaramuun dirqama. Oromoon akka sabaatti yoo ijaarame salphina kana keessaa ba'a. Qe'ee isaa gubachuu keessaa ba'a. Ijoolleen isaa du'uu keessaa ba'a. Biyyarraa ari'atamuu keessaa ba'a. Yoo akka sabaatti ijaarame. Eenyu biratti ijaarama? Qaama kan isaa ta'e biratti ijaarama. Sirna Itoophiyaadhaan walii galee jala galee hojjechuudhaaf yaaliin baay'een taasifamu namoota hedduudha. Namoonni sirna Itoophiyaadhaan walii galanii jiraachuudhaaf riisoorsii xixiqqoo biyyi kun qabdu saamuudhaaf walii galan ofii sin hafne biyya sin hambifne sirnichas du'arraa hambisne. Dargii keessas, Hayilasillaasee keessas, Iyaadii keessas sin hambisne. Kanaafuu sirna kan isaa ijaarrachuu qaba. Sirna isaa keessatti ijaaramuu qaba. Rakkoo sirni isaa qabu immoo taa'ee mari'atee hiikkachuu danda'u jira. Hayyee galatoomaa dhumarratti ergaa uummata Oromootiif dabarsuu qabdan yoo jiraate carraan isiniif laaddu. Ga'an akka uummata Oromootti ergaan uummata Oromootiif qabu barri 2018 kun bara rakkoo, bara gadadoo, bara dhiphinaa ta'uu hin taane bara quufaa, bara injifannoo, bara tokkummaa, baratti dubbannee wal dhageenya, baratti yaadaan walii galluu fi sirna nu baatee dhaloota keenyaa boqonnaa kennu ijaarrannu akka nuuf ta'u ergaa gammachuu koo ergaa hawwii koo dabarsaati. Obbo Mulaatu Gammachuu dhumarratti ergaa uummata Oromootiif dabarsuu yoo barbaaddan carraan isiniif kenna. Hawwiin koo barri inni dhufu kuni Oromoon yeroo hundumaadhaa abdiidhaan jiraata. Barri inni dhufu kuni bara jireenyaa, bara nagaa, bara nagaadhaan bahee manatti galuu, qabeenya isaatti abbaa itti ta'uu, gara sachiitti ofii isaatiin obbushuudhaaf sirni dimokiraasiidha. Yeroo inni itti guddatee dagaagee sabi keenya mirga isaa ofii isaatiin murteeffachuu danda'u akka inni ta'u nan hawwaa. Bara badhaadhinaa ijoolleen keenya du'arraa hafanii namooti keenyas immoo waan qotatanii jiraatanii badhaadhanii akka isaan jiraatan hawwiin koo kana ta'a ilaalaa. Qabsoo keenya keessatti egaa harka wal qabannee hundumti keenya yaada tokkoon, karaa tokkoon, garaa tokkoon walii wajjiniin yeroo nuyi itti deemnee waan keenya gonfannu, bilisummaa keenya gonfannu ta'a jedhee yaada. Dhumarratti waan keessanii dhaabbiin keessan gara sachiitti jabaatee kana waan Oromoo fi qabsoo Oromoo gara sachiitti warra jiran hundumaa irratti hojjetee Oromoon akka inni iddoo ga'u ammas immoo karaa kana akkatti irratti hojjettanii fi adaraan isiniin jedha jabaadhaa guddaadhaa fayyaa ta'a. Hawwii keenya kana immoo fiixaan baafachuudhaa fi jabaannee hojjechuutu nurra jira. Paartiin keenya uummata Oromoo hubataa jira. Uummati Oromoos immoo baddaaf gammoojjiidha. Magaalaaf baadiyyaadha. Biyya keessaa fi biyya alaa kan jiran immoo wal hubannoo uumnee uummata keenya kana bilisummaa gonfachiisuudhaa fi mirga isaa kabachiisuudhaa fi harka wal qabannee rakkoo dhuunfaa keenyaallee yoo jiraate daganne yookaan immoo yeroodhaaf dhiifnee rakkoo waluu keenyaa hiikkachuu danda'uudhaaf
Oromoon dhugaa dubbachuudhaa fi haqa qabaa, dhugaa qabaa. Haqa qabu kanaaf malee haqa namaa dhiibuudhaaf miti, dhugaa namaa ganuudhaaf miti. Dhugaa qabaa. Kana raawwachuudhaa fi waaqas kadhataa walittis adeemee wal hubachaa walii dirmachaa sirna haaraa biyya kana keessatti uummata Oromootiifis haa ta'u uummata Itoophiyaa hundumaa fi gaanfa Afrikaadhaaf illee dubbachuu kan danda'u dhaabbachuu kan danda'u ijaarrachuudhaa fi harka wal qabannee haqaan dhugaa dubbachuudhaa fi siyaasaatti gurguramuudhaa fi siyaasaan bitamuudhaaf utuu hin ta'in yookaan saantimaan bitachuudhaaf utuu hin ta'in dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaan qallisuurraa of qusannee hojii guddaa hojjechuudhaa fi hojii darbaaf dabarsaan dhalooteedhaan biyya guddisuu danda'u irratti akka hojjennu gaaffii guddaadha. Keessuma keessaa dargaggooti, dubartooti waa baay'ee hojjechuu dura. Ilaa qabsoonis haa ta'u siyaasis sirnis ijaaramuudhaan deemuu danda'an. Ijaarsa kana immoo qabsoo kana immoo walitti hiinee walitti guduunfinee walirraa fuuchuu danda'u walitti daddabarsuu danda'uutu nurra jiraan. Dhalootee duraatii fi dhalootee ammaatu hin ta'in qofatu gargar qoqqoodanii utuu hin ta'in dhalooteen duraatii fi dhalooteen haaraan qabsoo walirraa fuudhee injifannoo walitti dabarsee biyya guddisee wajjiniin gammadee waliin adeemuu danda'uutu nurra jira. Ummati keenyas, dargaggooti keenyas, hayyooti keenyas, hangafooti keenyas, abbooti keenyas, hiriyooti keenyas, ijoolleen sabiyyiin illee kanaaf sammuu keenya qopheessinee keessuma keessaa hiyyummaa sammuu keessaa obbaafnee qophoofnee waloodhaanii ce'uutu nurra jira. Waggaa haaraa kana keessatti waa hedduutu waa guddaatu nu eeggata jenneetu sammuu keenya qopheessineetu itti adeemuu danda'uutu nurra jira. Kanaaf immoo Oromummaa Tiyuubiin dhaamsa kana akka dabarsinuu fi nu affeeruu keessaniif guddadhaa, mul'adhaa. Isiniifis barri haaraa kuni bara milkii, bara hojii gaarii akka isinii ta'u hawwii kooti. Galatooma. Daawwattoota keenya turtii hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo ayyaana ilaalchisee waliin taasisnee kana fakkaata. Qophii kana waan nu daawwattaniif guddaa galatooma isinii jecha qophii birootiin haga wal arginutti nagaan nuuf tura.